tiimii Koofiin waliin jirra. Waaqoo Geetaachoo Amaanuel Taaffasee milkeessaa Nagumaa waliinidha. Tiimiin Koofiin kana qofa miti natti fakkaata baay'eedha. Ammaaf garuu warruma tiimicha hundeessee waliin jirra. Haga xumuraatti akka nu faana taatanan isin affeera. Meegaa hirkoon miira biraadhaan dhufe natti fakkaata miti milkeessa. Isa waggaa amma ilaalaa jirtu maal sitti fakkaata hirkoo keessatti? Anillee ammaaf daawwataadha. Hojichas garuu aanan beekuu fi hojii dinqiidha. Hojii baay'ee caalaatti immoo jaallatamaa hojii deemudha aanan beekuu. Ani isaan lamaanii waggaa wal biratti argu amma taa'anii yeroo wal biratti argu kolfatu na qaba jetta. Maalidha garuu waan isaa? Waa iccitiin isaa maal? Ana qofa immoo miti namootuma baay'ee waggaa wal biratti isin argu lama keessa kolfuma wayii nama qaba. Waa wayii hojjechiifatanii jiru natti fakkaata milkeessa akkamidha? Tareeti waan yeroo jalqabaa waliin hojii koomedii baay'inaan hojjenneef ta'uu mala yaada. Sababiin isaa gara jalqabaa viidiyoo baay'ee waliin lama taanee waan hojjenneef jira miti miira gara jalqabaatti nama barte tokko sammuu namaa keessatti waan hafee jiraatu wayii natti fakkaata. Sanumarraa waan dhufuudha hirkoon immoo karakterii isaa fi eenyummaa isa sirrii tokko gara miidiyaatti fiduu waan barbaachisee fi waaqoon amma akka biraatti beeka. Waaqonni sirriin garuu hirkoo irraa sanaadha. Akkasitti nama akka hubatuu fi kasuma ministeerota eegisi nama amaluu isaaniiti. Garuu waan taatanii hojjetan kana yeroo baay'ee namuma waan sana barreessutu fileema isin hojjete kun amala isaaniiti kun amala isaati jedhee kennamu waama taatanii argamtaniifidha taatummaan. Yeroo koomedii keessa turaa deemtu xiqqoo karakterii adda addaa laalaa deemte mitiire amma fakkeenyaaf amma inni instructorii taatee hojjetta gaafa jedhamu instructorii maal akka ta'e beeka. So akkaataa itti waa ilaaltu si jijjiira gaafa koomedii ilaalaa deemtu. So gaafa karakteriin tokko si kennamu karakterii sana akkamitti hojjette itti baraammoo gaafa deemtu keessumaa immoo nama wal beektu wajjin nama wajjin viidiyoo baay'ee hojjette wajjin gaafa hojjettu baay'ee sitti tola. Especially immoo nama umuriin baay'ee si caalu wajjin gaafa hojjettu immoo baay'ee yaadoo malee hojjettaa jechuudha. Jira beektaa mucaa waliin sadan keenya iyyuu yeroo tokko seenne mana barumsaa. Asra no kutaama tokko faayyoo jechuudha baruma fakkaataa seenne barasaa yoo dubbachuu waan so xiqqoo miikiitu waan dogoggoraa wayii jirti gara bara jalqabaa sana inni iccitema. Dubbatamu dhiisi gara. Umurii irratti moo maal irratti gara? Umuriitu hin taane miikiini hundee hin qabu. Maaliif akkana jedhaa kutaa tokkoffaan baranne miikii. Daayirektii maa kutaa lammaffaa galee jalqabe. Bara dargii baratanii waan isaa mokka. Namicha isa abbaa Kiristiyaanaa jedhamutu kutaa lama barsiisaa iyyuu achuma. Isuma sirrii waan ta'eef beektaa baay'ee jaallata. Yeroo duraanii daree dhuunfaa jedhameeti kan barsiisaan tokko hunduma isaa barsiisa. Kanaaf abbaan Kiristiyaanaa isaa kutaa lammaffaa waan barsiisuuf isa bira malee hin taa'u jechuudha galee kutaa tokkotu hin baratin nama seenaan qabu seenaa kutaa tokko. Malee dhimma dandeettii miti dhimma sammuu. Hundee qabu. Seenaan sun illee seenaa dhugaadha garuu. Kutaa tokkoffaatti maal akka baratamuun hin beeku malee. Seenaa dhugaadha. Garuu kutaa lammaffaa yeroo geessu immoo si dabarsan taanaan waan dandeessuufidha waan ta'eef. Shakkii jira ammas firummaadhaan darbuu. Isa abbaadha waan ta'eef jira. Jaakee kuffistaare kuffistu. Kanaaf amma hundumti keenya iyyuu leebelii tokkorra jirra. Garuu xiqqoo ishee an amma itti meen ture yeroo baay'ee. Yeroo kutaa tokkoffaa deemnu gaafa mana barumsaatii gallu immoo jaarsummaa deemna namoota araarsu. Jechuun guddannee jechuudha. Isaan nama guddaatu seenne mana barumsaa isaanii. Bar tokko aseennu iyyuu malee xiqqoo guddannee seenne waan jedhu ture. Inni yeroo tokkoffaa galee iyyata namaa barreessa ture. Inni Amaariffaan. Amaariffaan saafaadhaan yeroo namni wal himatu. Inni isa bara dargii keessa gurmaasaa waan jedhamu baranne. Gareen Koofiin mee hojii koomeediin alatti garee kubbaa miillaas qabdu jedhama.
hojii investimentis baatee dhaba. Gaan kubbaa miilaa irraa osoo eegalee natti fakkaata gareen koofiin kun kubbaa miilaa. Garee kubbaa miilaa hundeessinee turre uffati qophaa'ee kophee qopheessinee kubbaallee 2 binnee turre hin jalqabne garuu Yoonaan taphatiin jira. Nama 11 immoo namuma muraasaan. Nama 11 olidha. Sadarkaa liigii biyyoolessaatti yaadne turre. Baay'ee Miikiin baay'ee taphata kubbaa miilaa. Baay'ee meedaalii ta'etu hin taane bakkee dhaabbatee baay'ee deggara kilabii baay'ee deggara baay'ee gaarii. Ammoo immoo ispoortii maaf uumame dannisaa. Kan kee akkamitti? Naannoo tokko jira. Mijatu malee gaggalagalee. Baay'ee iccitiin. Egaa dubbanna uummata jala waan dhokatu hin jiru. Egaa jaartii kana keessa gaafa turtu qabeenya argachaa deemta. Baay'ee qabeenyi gaafa dhufu immoo hojiirra yoo oole malee isaa ittiin badda. Kanaaf innee waggaa 4 wayiif qarshii walitti qabneetu waaqayyo ishee eebbisu mucaan durbaa tokko jirti. Buna jabanaa akka hojjettuuf ishee jalqabsiisnee naannan kasaareettee dhiiste amma waan biraa yaada. Hojii investimentii jalatti ramadamaa buna jabanaa. Sana investii goone. Qabeenyi isaa miikii fudhatee mana miikiira. Inuma keessatti immoo maalli qabeenya keessanii maalirra jira akka tiimitti? Akka tiimitti rabbiin galanna ga'u koofin kan jedhu qabna. Maqaa qaba. Inni kun sanatti baay'ee boonna.